wanti ana irraa dubbachuu dhufe artistii keenya tokkotu beeytanii artistii bara 97 irraa kaasee waa'ee sabboonummaa Oromoo kanarratti cinqamaa ture tokko jira beeytanii kan amma sa'aatii amma kanarratti miidiyaa irra waliin gadee deemu sagaleensaa jechuudha warra kaleessaaf sirba fardatti pellee ture siigalee sayyoo yookaan immoo Tsaggaayee Dandanaa jedhaniini ijoollee ganda tokkooti ijoollee Ambooti naannaa tokko turreellee ijoollee Buraayyuu warra Awusoo Buraayyuu keessa adda durummaan warra ture keessaa nama tokko sinigalee warra kaleessa TPLF bara 97 irraa kaasee magaalaa Buraayyuu keessatti adda durummaan kanniisa filadhaa jedhee tiishartii kanniisa filannoo sana qabatee nama adda durummaan ummata keenya kakaasaa ture jechuudha sinigalee kanaafu waa'ee isaarraalee waan xiqqoo dubbachuu barbaada waa'ee Kamaal Galchuurraalee waan xiqqoo shi dubbachuu barbaada jechuu sinigalaame waa'ee arra haasaan kiyya guutuu waa'ee gantootarraa haasa'uu barbaada jechuu waanuma gabaaba kanaafu sayyoo yookaan immoo Tsaggaayee Dandanaa waan fokkataarra waan jirtuuf irraa of deebisisiin jenna jechuu sigalee bootaa ati galtullee durarraa kaasee waan si beeku waan magaalaa Buraayyuu keessatti waan wal beeknuuf Awusoo Buraayyuu keessatti waan ati dalagaa turte waan beekuuf ijoolleen baay'een duraan sabboonaa ture duraan maal ture warri jettanillee baay'een keessanii jirtan jechuudha warra kaleessallee TPLFdhaaf farda ta'aa ture warra kanniisa filadhaa jedhee magaalaa Buraayyuu keessatti bara 97 irraa kaasee adda durummaan uummata keenya kakaasaa ture jechuu inni malee qabsoo ummaan Oromoo keessatti kaleessallee wanti inni dalageen jiru bara 2016 illee warra TPLF farda isaaniif ta'ee adda durummaan qabsoo isaanii galmaan ga'uuf deemaa ture waan ta'e waan kana beekuu qabdani kanaafu tisiisarraa damma eeguu san taate jechuu sinigalee sayyoo yookaan immoo Tsaggaayee Dandanaa ninqeeqaan ilma biyya kiyyaati balleessaa guddaarra jira waan ta'eef gantootaa fi harcoota ninqeeqaan sinigalee maaliifi bakka Oromoo bu'an jechuu bakka ijoollee qeerroo Amboo waan bakka hin buuneef sinigalaamii qeerroo Amboo waan bakka hin buuneef irraa haasaa jechuudha waa'ee kansaa ijoollee seenta sheer godhaatiin namnillee haaseenu Tsaggaayee Dandanaa yookaan immoo sayyoon nama bara 97 irraa kaasee mircaa bara 97 ture duula na filannaa TPLF farda ta'ee adda durummaan magaalaa Buraayyuu keessatti ijoollee magaalaa Buraayyuu keessa turtan beekuu dandeessanii mana barumsa elementarii naannaa Mahaxaatti mana barumsaa san keessatti konsertiin dhiyaatee achirratti warra tiishartii TPLF uffatee adda durummaan deemaa ture jechuu sinigalee kanaafu tisiisarraa yookaan immoo ganturraa waanuma badaarraa eega waan ta'eef haasaan inni har'a ol ba'ee haasaa inni har'a godheerratti yookaan immoo sagalee nama waliin otoos bilbilaan haasa'u haasaa godheerratti wannoo jedha jechuu warra kaleessa afaan isaatiin dubbate jechuu mootummaan biyya bulchaa jiru kun kanaa waggaa 10 bulchuuf deema addunyaatti isa beeka jedhee jira jechuu sinigalaa kaleessallee ganaa mootummaan yaadig waggaa 40-50 bulchuuf deema nama jedhee adda durummaan sinigalee adda durummaan dhugaa ilmaan Oromoo awwaalaa ture wanti inni beekuu qabu garuu adda durummaan namni ol ba'ee Abiyyiin mormuu qabu isa ture jechuu sinigalee isa ture garuu wanti sun hin taane jechuu sinigalee wanti sun hin taane kaleessallee namni onnee qabu sinigalee namni onnee qabu bara 2016 bara 2016 irraa kaasee yeroo qeerroo fi qarreen keenyallee wannoota jechaa turte san nama uummanni akka hin kakaaneef uummanni akka mirga isaa hin gaafanneef adda durummaan TPLF'n akka fardaatti itti fe'attee nama adeemsisaa turte jechuu kanaafu ijoolleen keenya sagalee isaallee waliin gadee sheer godhootoo dhiistani sinigalaami bar namni tokko waan sabboonaa tokkorraa yookaan immoo nama ayyuu tokkorraa jechuu sinigalee artistii yookaan immoo asmaariin marti gadi yaate sabboonaa Oromoo ta'uu hin danda'a jechuu sinigalaami sayyoo yookaan immoo Tsaggaayee Dandanaa warra kaleessa farda TPLF'tiif sinigalee TPLF warra farda ta'aa ture jechuu sayyoon magaalaa Buraayyuu keessatti bara 97 irraa kaasee isa beeka jechuudha ijoolleen inkijibdanaa jettan naannaa Buraayyuu kaartoon faabirikaa gajjallaa mana barumsa haayiskuulii gajjallaa mana kiraa keessa nama jiraataa ture jechuudha yeroo artistootaa fi barsiisotaaf illee lafti hiramaa ture sa'aatii mallas ወንዶች ወደ አረብ ሀገር ሴቶች ወደ አረብ ሀገር ወንዶች ወደ ቡራዩ ጀደሜ ለፍቲ አከሲቲ ለፍቲ ኦሮሞ ሸነሸነሜ ጉርጉራማ ቱሬ ሰነ
achitti tiippeelleen isaaf lafa kennitee kan inni irra jiraachaa ture isinii galee. Kanaafuu sabboonummaa kaleessallee sabboonummaa warri ara sabboonummaa qabna jedhanii nutti ol yaa'an sagaleen kiyya maal ta'e? Sagaleen kiyyan dhaga'ama mee lakkoofsa tokko tokko naa barreessaa. Lakkoofsa tokko tokko naa barreessa sagaleen kiyyan dhaga'ama. Sagaleen kiyya maal ta'e? Lakkoofsa tokko naa barreessaa ijoolleen na dhaggeeffataa jirtan yoo sagaleen kiyya ka dhaga'amu ta'e jechuudha. Ijoollee sagalee jechaa jirtantu jira waan ta'eef. Ijoolleen sagalee jechaa jirtan lakkoofsa tokko tokko naa barreessaa jalatti. Ayyee yaada kiyya deebi argaa sinitti waan dhaga'ameef zim jettan naf fakkaata. Kanaafuu sayyoo kaan immoo Tsaggaayee Danda'a warra kaleessallee adda durummaan akka ijoolleen keenya ol ba'anii falmanne akka ijoolleen keenya waan tarkaanfii adda addaa fuudhanii mootummaa abbaa irree wayyaanee ofirraan darbineef nama shoora guddaa taphataa ture jechuudha mootummaa duraanii san keessatti illee warra dubbii kijibaatiin mootummaan kun waggaa 40-50 bulchuu danda'a jedhanii dubbii sawwannoo jedhan waan ta'eef waa'ee isaa waan san darana nu dhibuu miti jechuudha. Sabboonummaa duraanillee hin qabu ammallee hin qabu sinii galee ammallee hin qabu jechuudha. Warra Awwisoo Buraayyuu keessatti tiippeelleen ofirratti baattee argitee bara tiippeelleetiif ergamaa turan sinii galee warra farda tiippeelleen irraa galtee jennaan beelli isaan ajjeesee Dinquu Dayyaas mana yaalaa geesseen jechuudha. Sinii galaami sayyoon umurii isaa guutuu akkasumatti akkuma farda tiippeelleef ta'ee tiippeellee irraa gara paartii biltsiginnaatti nama darbe malee yookaan nama beekumsa qabu miti. Sirba sayyoo poolitikaa kamuu keessaan hin argitan jechuudha. Sirba poolitikaa kansaa waan poolitikaadha jettanii isin keessaa fudhachuu dandeessan sirba tokkitti bichaa jechuudha. Boolee bolaalee yaa bulaalee dur qamadiitu biqilaa amma xiyyaaratu maal jedha ka jedheenni sirba isaa ka tokkitti san keessaa argitanii. Sababa sanaaf baatii shaniif maal hidhamee jira ergasii garuu tiippeelleef isinii galee waraqaa tiippeelleef fudhatee nama adda durummaan garbummaa nu wayya jedhee ummaan Oromoo garbummaa jalatti kuffisaa ture waan ta'eef waan kanallee akka beektan barbaada jechuu ijoolleen asirratti akkamitti waan akkanaa tura dubbataa sabboonaa ture kaleessa warri jettanii yaaddoo isinitti ta'aa ture yaaddoo isinitti ta'uu hin qabu jechuu isinii galee warruma kaleessa tiippeelleechee jettee farda akka fardaatti itti fayyadamaa turte warruma kaleessa tiippeelleef sagalee ta'aa ture isinii galaami warruma kaleessa tiippeelleef sagalee ta'aa turetu ammallee Abiyyiif sagalee ta'aa jira jechuudha kuni wanti biraa hin jiru warra otoo sabboontota ta'anii dhugaa keessanii dhoksu jechuudha isinii galee dhugaa keessanii dhoksu garuu dhugaa sin qabdan dhugaa sayyoon qabu hin jiru waan ta'eef isinii galee qabsoo ilmaan Oromoo keessatti Tsaggaayee Danda'a wanti inni qabsoo ilmaan Oromoo keessatti waa tokko hin qabu jechuudha kaleessa Awwisoo Buraayyuu keessatti warra maaster pilaaniin akka galma ga'uuf isinii galee maaster pilaaniin akka galma ga'uuf warra harka lafa jalaatiin dalagaa ture warra ifaanillee ol ba'ee konsertii isaan hojjetatan irratti misooma irratti maal irratti warra deemaa ture jechuudha adda durummaa waan ta'eef kanaafu sayyoorraa sabboonummaa tokkollee argine dalagaan inni amma dalagaa jiru immoo sagalee afaan ittiin Jawaariin qeeqxullee hin qabdu kan ittiin qeerroof yookaan immoo abaawoo ittiin qeeqxanillee hin qabdan jechuudha. Sayyoo yookaan immoo Tsaggaayee Danda'a waan kanarraa dhaabbachuu qaba isinii galee warra kaleessa farda tiippeellee taatanii har'a immoo farda Abiyyiin ta'aa jirtan ilmaan Oromoorraa qabsoo ilmaan Oromoorraa dhaabbadha. Keessaaf keessattuu waan ittiin Jawaarii fi qeerroo fi qarree keenya ittiin qeeqxu hin qabdu siin jechuu barbaada jechuudha isinii galee wanti inni ittiin qeequu danda'uun tokko hin jiru. Sayyoon warra kaleessallee magaalaa Buraayyuu keessatti bara 2000 irraa kaasee qabsoo ilmaan Oromoo kana duubatti deebisuuf adda durummaan dalagaa ture malee qabsaa yookaan immoo sirba qabsoo tokko uummata kiyyatu kana naaf ta'e jedhee wanti inni dalagaa ture hin jiru jechuudha isinii galaami. Kanaafuu Oromoon waan kana isinii galee keessaaf keessattuu ijoolleen baay'een aartanii wantoota adda addaa irraa barreessaa jirtanii nama qabsoo beeku komatan malee harreettoo darbe harreerraa amma fakkeenyaaf fe'aa tokko yoo fe'aa kan harree irratti feetanii harreettoo dabarsitan bu'aan qabu jechuudha. Kaleessallee ummatuma harcaatu turteettu ummatuma gantuu turteettu isaanumatu ammallee farda Abiyyi ta'ee Abiyyi bitamee deemaa jira jechuudha. Sayyoo jechuun
bara TPLF isinii galee bara yaadig biyya bulchaa turetti kanniisa filadha jedhee nama adda durummaan dalagaa ture waan ta'eef waan kanarraa of eeggachuu qabdanii gantoota baay'eetu jira harcaatota baay'eetu jira warri qeerroo basaastan baay'eetu jira kanaafuu sayyoon beekumsi inni qabu hin jiru jechuu kan itti dhukkubsatee waan ittiin isinii galee waan kanarraalee barachuu qaba isinii galaami hanga feete baddi malee saree jedhi qanii waan jedhamu tokkotu jira isinii galee kanaafuu sayyoo kan immoo tsaggaa'ee danda'a warra kaleessa TPLF akka fardaatti itti fayyadamtee yeroo inni dhukkubsate garuu kan bira dhaabbataa ture Oromoo jechuu dinquu dayyaastu dhukkubsatee boolla du'aarraa keessa deebise dinquu dayyaasi jechuu silaa akka jalqabaatti adda durummaan isinii galee nama harka ciniine ta'e malee adda durummaan ol ba'ee kafalmachuu qabu isa ture jechuu kan adda durummaan ka ol ba'ee falmachuu qabu isinii galee adda durummaan ka qeerroo kakaasuu ture isa ture Jawaariif jecha toon ta'in du'a caaluutiif jecha toon ta'in du'a ilmaan Oromootiif jecha toon ta'in dinquu dayyaas aarsaa guddaa isaaf kaffalee lubbuu isaa oolche sana waa'ee isaarraa dubbachuu qabaa ture jechuu sayyoon garuu harka nyaate beetanii nama quba isaa deebisee nyaate isa jechuu isinii galee kanaafuu beekumsi inni qabu hin jiru jechuu isinii galee wanti inni warri keessattuu artistoonni Oromoo keessattuu artistoonni ijoollee Tuulamaa badii guddaa keessa jirtan jechuu isinii galee badii guddaa keessa jirtan maaliif sa'aatii Oromoon du'aa jirutti sa'aatii ayyoonni Oromoo mana hidhaa jiranitti sa'aatii ayyoonni Oromoo mana hidhaa keessa jiranitti isin waan biddeen ho'aa nyaataniif qofa Oromoon bilisoomteetti hin jedhina isin Jawaarillee waan kanarraa dubbatee jira beektanii Jawaarillee waan kanarraa dubbatee jira isinii galee waan kanarraa dubbatee jira jechuu Jawaar maal jedhee lafti illee yoo isinii kenname lafti ka fudhatan ka Oromooti maallaqni ka fudhatan Oromoodha ka Oromooti garuu jedhee jira garuu ilmaan Oromoo haqa ilmaan Oromoo daqiiqaa tokkoof miti sekeendii tokkoof hin dabsina jedhee jira jechuu isinii galee kanaafu yaa ilmaan Oromoo keessattuu wantoota warra gantuu taatan jechuu warra kaleessa TPLF taatan jechaan jiru jechuu isinii galee ijoolleen Shawaa ijoolleen Tuulamaa badii guddaa keessa jirta jechuu warri FB kanarratti illee deeggartan ijoollee Shawaati warri artistootumti illee warri Abiyyiin jala fiigu harka caalaan jechuu harka caalaan artistoota keessaa ijoollee Shawaati isinii galee kanaafu wanti isin kobaatti isin baasee wanti kobaatti isin baasee isin kobaatti baatanii bilisoomtan tokko hin jiru jechuu keessattuu qeerroo salaalee kaleessa illee rafaa turtan ijoolleen kuyyuu ijoolleen salaalee ijoolleen laga xaafoo laga daadhii badii guddaa keessa jirtan kufaatii guddaa keessa jirtan diinni mataa keessan keessa taa'ee achi tarkaafii ilmaan Oromoo kutaa 11 irra fudhataa jira jechuudha. Oromoo kutaa 11 irra tarkaafiin irra fudhatamaa jira. Kanaafuu qeerroon salaalee kaleessa illee hin dammaqne har'a illee hin dammaqne jechuudha. Waan darbe sanarraa irraa baradha. Qeerroo salaaleetiif kuni dhaamsi kiyya. Qeerroo salaaleetiif dhaamsa kiyya jechuudha. Ka'aatii falmadha. Lubbuun guyyaa isaa malee hin baatu. Isinii galee amma bar makiinaan Dabra Biraan irraa isinii galee Dabra Biraan irraa ka'ee salaaleen keessa ba'eeti jechuudha. Kan inni Finfinnee seeni. Otoo karaa san addaan kuttani. Otoo dindilli guddaan sun isinii galee achitti otoo cuftanii qeerroon salaalee baay'ina qabdanii goota isin gootummaa keessan garuu bara 1998 irraa kaasnee isin argaa hin jiru jechuudha. Gootummaa keessan hin argine jechuudha. Yoo gootota Oromoo liqimsuu ta'e malee ijoolleen naannaa Finfinnee jirtan ijoolleen salaalee ka'aatii falmadhaa ijoolleen kuyyuu sagalee wannoo bichaan ta'ina geerarsa bichaatti kuftanii jirtan jechuudha. Ol baatanii geeraroo ta'e malee dalagaa waa lafa buustanii jirtan ka'aatii falmadhaa. Dhaamsi kun ijoollee qeerroo salaaleetiif. Isinii galee ka'aatii falmadhaa Oromiyaan godina keessattuu godinni addaa Finfinnee kaa falmadhaa. Kufaatii guddaa keessa jirtanii kufaatii addaa keessa jira jechuudha. Qeerroon keenya qeerroon naannaa salaalee. Jeneraal Taaddasaa Birruu
gootonni jeneraal Taaddasaa Birruu qeerroon Salaalee inni Taaddasaa Birruu isinaa liqimsuu kaafalmadha. Dhugaa Taaddasaa Birruu liqimsitanii kaafalmadha. Dhiiga Haacaaluu nu barbaada isiniin jechaan jiru. Dhiiga Haacaaluu nutuun barbaadan. Ijoolleen Amboon barbaadatti dhiiga Haacaaluu guyyaan hin turti malee hin baafanna dhiiga keenya. Dhiigni dhiigaan baati waan ta'eef. Qeerroon Salaalee garuu goota meeqa ofirra dhabdan jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti. Salaalee kaafalmadha. Qeerroon Salaalee kufaatii guddaa keessa jirtan jechuudha. Akka ilmaan Oromoo mataa sanirraa cabsatu nu gootan jechuudha. Sidii galee. Qeerroon Salaalee bara 2016 maaster pilaaniif yeroo giinci irraa ka'anii akkasitti uummanni falmataa turellee uummata usee rafaa ture jechuudha. Qeerroo wannoo keessatti waa'ee qabsoo uummata Oromoo kana keessatti nama adda durummaan ka'uu qabu jechuudha. Sidii galee. Maaliif gadi ba'ee Oromoo kutaa biraa maaliif hin xummeessiniif fakkaate? Dura mana ofii qulqulleeffatanii ka'aniiti yoo mana ofii qulqulleeffatan mana ollaa darba waan ta'eef mana kan haaru seenan malee kan aanuun seenan waan ta'eef manni keenyayyuu wanti keessaa xaragamu kosii baay'ee keessa jira beektanii. Isin galee saniif kan ol ba'ee yeroo hunda waa'ee qeerroo Tuulamaarraa dubbadhuuf jechuudha. Waa'ee qeerroo Tuulamaarraa ka dubbadhuuf sa'a 24 mana keenya keessa kosiin jira. Isin galee mana keenya keessa gantuun illee manuma keenya keessa jirti jechuudha. Har'a Shimallis Abdiisaa fi Taakkalaa Uumaa gaachana godhatanii dhugaa ilmaan Oromoo liqimsitan jechuudha. Warra handhuura Finfinnee keessatti qubee jenereeshinii kana keessatti handhuura Oromiyaa keessatti qubee jenereeshinii ilmaan Salaalee nama lama sin keessatti dhabne jechuudha. Gootota ija barbadaa Haacaaluu Hundeessaa sanuu bara waggaa lama toon guutiin goota lama dhabne jechuudha. Isin galee Daadhii Galaan waan biraatiif an ajjeefamne. Isin galee Daadhii Galaan illee Abiyyi ofuma isaatii ajjeesisiisee ka'ee waan inni waa'ee Minilikii fi Nadhii Gammadaa eessa dhaqe gooti hiji barbadaa waan jedhee gaafateef Oromoon sirba kana yoo dhaggeeffate natti kakaasaa mucaan kun jedhee matsaafa inni kitaaba inni barreessaa jirurraa addaan isa kutee lubbuu isaa baasisiise jechuudha. Isallee Oromoon Tuulamaa ijoolleen naannaa Finfinnee jirtan godinni addaa Finfinnee ol seentanii barrii keessan cufattanii raftan jechuudha. Isin galee ammallee sa'aatii Oromoon kutaa 11 dhiiga jirtutti isin barrii keessan cufattan jechuudha. Qabsoon amma ta'e godina Shawaa keessa qabsoon bakka kam jirti? Qabsoon naannaa Amboo keessa bichaa jirti jechuudha. Naannaa Amboo keessa bichaa jirti qabsoon muraasni sanuu isin galee. Qabsoon muraasni bakka xiqqoo bichaa jirti jechuudha. Gabbaati hiriira irratti nu dhumadhaa isiniin jechaan jirru. Garuu yoo xiqqaate karaa isin keessa ba'uusan warra naannaa gara Finfinnee seenee shunkurtii fi timaatimii wantoonni adda addaa kuduraa fi kuduraan naannaa Finfinnee irraa isaaniif seena jechuudha. Yoo xiqqaatellee waan sana nurraa kutaa isiniin jechaa jirra jechuudha. Rakkoon isin keessa jirtan nuuf gala halkanii fi guyyaa isiniin eegu mootummaan. Isin galee qeerroon bakka biraa aarsaa isaa uummata isaatiif lubbuu isaa aarsaa kaffaleeti bar namni du'ee deebi'ee duniyaa kanarra jiraatu hin jiru beektanii ni kan. Qeerroon Salaalee ka'aatii falmadha. Qeerroon Laga Xaafoo Laga Daadhii kaafalmadha. Ustanii galtanii rafiinaa bineensa addaatu si nyaachuuf deema jechuudha. Dubbiin amma ta'uuf deemtu waama kaleessa Taaddasaa Birruu agarii Tulluu Faarratti ta'eetu dubbiin isumatas deemuuf deema jechuudha. Isin galee dubbiin isumatas deemuuf deema. Isumatu as deemuuf deema jechuudha. Yoo nuti kaaneen falmatiin yoo nuti garbummaatu nu wayya yoo jettan ta'e ijoolleen naannaa Salaalee addatti bahaati falmadhaa jechuudha. Keessattuu uummanni naannaa Salaalee jirtan Oromoon godina addaa Finfinnee sababa amantiitiin cabaa jirtan. Isin galee amaarri maal isiniin jetti akkasin Oromummaa keessan irraanfattaniif gaallaa beeta Maqdasaa gabaam jedhan jechuudha. Isin galee gaallaa beeta Maqdasaa gabaam jedhan. Oromoo ta'uu isaaniitiif akka isaan mooraaliin isaanii cabu
akka mooraalin isaanii inkitkitiin isaa baatu akkas godhaa jiran isinii galee kanaafu godinni addaa Finfinnee ijoolleen naannaa Salaalee jirtan ka'aatii falmadha qabsoon isiniin ilaallatu moo qabsoon kan keessan eessa jira miidiyaa irratti illee isin eegee dhabe jechuu qeerroon kuyyuu isin eegaa ture qeerroon sandaafaa isin eegaa ture hin jirtan garuu hin jirtan isin galee sochiin tokkittiin hin godhamu jechuu makiinaan sin keessa akka fedhetti ba'ee lixa jechuu amma sanuu Oromiyaa godina addaa keessa xiqqoo shanga sanuu kan makiinaan baay'een keessa sochoone magaalaa Buraayyuu bichaa jechuu isin galee Oromiyaa naannaa Finfinnee godina addaa Finfinnee kan makiinaan keessa hin deemne naannaa magaalaa Buraayyuu bichaa jechuu isin galee kanaafu ijoolleen naannaa Finfinnee jirtan waan biraa yoo dadhabdan mootummaan kun sa'a 24 waraana isaatiin isinin eegu bakka isinii danda'ametti karaa cufaa isin galee ofii keessaniif jecha Oromoo biraatiif yookaan Jawaariif yookaan Baqqala Garbaatiif yookaan Amzaa Booranaatiif yookaan Abdii Raggaasaatiif jecha toon ta'e mataa keessaniif jecha karaa cufaa maaliif warruma kaleessa iriira magaalaa Finfinnee keessatti bishaan Oromoo dhuganii handhuura Oromoo keessa taa'anii bishaan Oromoo dhugaa nyaata Oromoo nyaachaa garbuu Oromoo nyaataa xeefii Oromoo nyaataa isaantu ol ba'ee nu arrabsa jechuu jecha bara Mallasi gaallaa jechuun beeytanii garuu jechi gaallaa jedhamu yoo dubbatame waggaa 5 hanga 10 seensisa jechuu kanaafu ijoolleen gabra gurraacha ka'a falmadha Oromummaa keessaniif jecha isin galee handhuura Oromiyaa irra taa'anii gaallaa jedhanii nu arrabsan jechuu jecha mootummaan afaan Oromoo dubbatu aangoo gubbaa jirutti sa'aatii afaan Oromoo dubbataa aangoo gubbaa jirutti miidiyaa isaaniitiin gad nu ba'anii miidiyaa isaaniitiin nu gabbaanii maal nuun jedhan በፊት ጥቁር ሻንቅላ ቀይ ጋላ ያልን ነበር ገረደ መንገዛው ጀዳኒ ነው አረብሰን ጀቹ ኢሰላልተኒ ካተኒ ፈልመቹ ቀብደን ኢሰላልተኒ ካተኒ ፈልመቹ ቀብደን ኦሮሙማ ከሰኒ ጀች ኦሮሞን ከኛ ናና ሰላሌ ጅሩ ሰበብ አመንቲቲ ባየ ጨቤ ጅራ ጀቹ አከሳን ኦል ጀዳኒ እንደምኔ ፈርገቴ አከሳን ኦል ጀዳኒ ሂዳበነ ቅስሚ ሳኒ ጨፍሰኒ ጀቹ ስኒ ገደ ቅስሚ ሳኒ ጨፍሰኒ ረደመኒ ጀቹ ከናፉ ኦሮሞን ቱለማ ናና ሰላሌ ጅርተን ከአቲ ፈልመዳ ስኒ ገለ ከአቲ ፈልመዳ ወረ ከለሰ ቲፔሌ ፈርደታታኒ ኦልባታኒ አርቲስቲ ታታኒ ሰቦና ፈካታኒ ኑቶልካታኒ እይተን ስኒ ገለ ወረ ከለሰለ እርገሙ በረተን ወረ ከለሰለ ሄርገቹን ቤግኒ ስኒ ገለ ከናፉ ከአቲ ፈልመዳ ዮሲን ካታኒ ፈልመቲን ኦሮሞን አርሲ ከሳ ዱፌ መጋላ ፍንፍኔ ከሰ ጅራቹ ቲቪ ሚቲ ጀቹ ለፍቲ ከሰን ቸረቸረማ ጅራ ኢልሚ ከሰን ስንራ አጀፈማ ጅራ አጀቻን ኦቶ ማነ ከሰቱ ስንራ ዳበቴ ስኒ ገላሚ መቃበሌሲን ኡመተ ቱለማ ረተ ደምሲፈማ አጀፈሙን ኢልማን ቱለማ ረተ ደምሲፈማ ጎተተ ኬኛ ኢጀኑ በሌሳ ቄሮ ፊ ቀሬን ኬኛ ወንቲ ገልተኒ ሲረፍተኒ ፍንጅሩ ጀቹ ስኒ ገለ jirbii walitti dhufteeti arba guddaa sana hiiti ilmaan tuulama keessaaf keessattuu godina addaa Finfinnee warri jirtan irriba guddaa jala jirtan jettu irriba guddaa ijoolleen hoolotaa sidii galee ijoolleen hoolotaallee ka'aatii karra cufaa barriin keessan banaa jira waan ta'eef ijoolleen ejeree ka'aatii karra keessan cufadha barriin keessan banaa jira banaatti gattanii rafaa jirtan barriin keessan banaa jira jechuudha qeerroon bakka biraa eessaa karaan hin cufamin bar qeerroon halkan cufaa bulti mootummaan guyyaa diigaa oola jechuudha akkasumatti qabsoo adeemsifataa jiran isni galee miidiyaa kanarratti illee waan dhagaa jiru waan ta'eef kanaafu ijoolleen tuulama godina addaa Finfinnee warri jirtan ka'aatii falmadha ajjechaa mana keessan nu dhufuuf deema jechuudha ijoolleen tuulama kaleessa lafa keessan irraa si buqqisanii arsii fi baalee fi arargeetti gadi galtan amma garuu bakka jirtanitti
xiyyaara silfixu wedan jechu Abiy Ahmed ilmaan Oromoo waan jedhamte lafarraa dhabamsiisuu deema wanti inni tuulama jedhee warruma afaan Oromoo dubbatu sinii galee amma Itoophiyaa keessatti wanti barbaadamu aan daa'imaanot aan ቋንቋ sinii galaami warri waan san barbaadna lakki aan daa'imaanot aan ቋንቋ ነው የሚያስፈልገው warri jettan rafa sinii galee rafa maalifi nama tokkotti mamalee sinitti namalee sinitti niinu jechu kanaafu ijoolleen tuulama ijoolleen naannaa Finfinnee keessa warri jirtan gantuu fi harcaatuun baay'attee jirti garuu guyyaa uummanni keenya karaa cufaa oola halkan uummanni keenya karaa cufaa bula guyyaa mootummaan karaa bansiisaa oole jechuudha kuni Oromoo kutaa 11 keessatti irratti hojjechaa jira jechuudha garuu isin keessa ba'eeti isinii galee sabalaa fi maali isinii finna jedhanii warruma kaleessa Gabrielii fi Mikaa'elii tasitti gadi bu'e jedhee uummata keenya irraa lafa saamaa ture jechuudha bar wanti isin garramu jechuudha Oromoon tuulama amantiin goyoonfamee jira jechuudha lafa isaarratti lafa abbaa isaarratti isinii galee asitti taabotatu bu'e asitti maalitu bu'e jedhanii lafa abbaa isaarratti qabeenya abbaa isaarratti lafa isaa dabarsee kenneet atiin booddee gibiratti kaffalee deemee lafa sanarratti awwaalama jechuudha isinii galee kanaafu Oromoon naannaa Finfinnee jirtan godinni addaa Finfinnee ka'aatii falmadha Oromoon Arsii yeroo du'u dhiiga keenyatu nu dhukkuba jechuudha isinii galee iddi yoo tuqamu xannachiitti wannoo jedhaa bar kanaafu ka'aatii falmadha kan keessanillee nuti Oromoon miileena 60 miileena 70 miileena 50 nuuf jechuun bu'aa nuu qabu jechuudha ingirdaada mara waliin qabne isinii galee yoo tuulamni yeroo kufu Harargee yoo dhukkubsatiin yoo Oromoo walloon dhukkubsatiin bu'aan qabu jechuudha isinii galee kanaafu Oromoon tuulama naannaa Salaalee jirtan ijoolleen Salaalee isinii galee ka'aatii falmadha kufaatii guddaa jala jirtan sababa amantiitiin qabeenya abbaa keessanii irratti lafa abbaa keessanii irratti gaallaa beeta Maqdasa igabaamsiniin jechaa amantaa keessa seenaan jiru hin beetan ijoolleen baay'een keessan ani maatiin kiyya guutuun isaanii gimmaashni isaanii uummata amantaa kiristaanaa hordofu isinii galee kanaafu wannoo jechuun barbaadu jechuudha amantaa keessa seenuun barbaadu garuu amantaa isinii galee amantaa wannoo godhatanii da'oo godhatanii uummata keenya uummata naannaa Finfinnee jiran keessattuu Oromoo Salaalee sababa amantiitiin cabsam jechuudha isinii galee hanga uummanni naannaa Salaalee keessa jiru uummanni naannaa Salaalee amma garbummaa guddaa jala jira jechuudha sababa maaliitiin Oromummaa isaanii irraanfachiisanii ni jiran sababa amantiitiin lafa abbaa isaanii irratti qabeenya abbaa isaanii irratti isinii galee qabeenya abbaa isaanii irratti lafa akaakayyuu fi abaabilee isaanii keessatti gibira kaffalanii awwaalamaa jiran jechuudha isinii galee akka isaan Oromummaa isaanii ofirraa molqan qeesiin Oromoon tokko qeesii ta'uu hin danda'u isinii galee qaddasuu hin danda'u jechuudha isinii galaami namni tokko caaltu yoo jedhame laazima kiristinaa ka'ee Gabra Mikaa'el Gabra Sillaasee maalii jedhamuu qaba jechuudha isinii galee Girma Gaashaa'ee waan akkasiisan ba'uufii qaba jechuudha maal ta'uuf wannoo ta'ee isinii galee namni tokko qeesii ta'uu barbaada yoo ta'e Oromummaa isaa sana ofirraa mulqee lafa kaa'eetti isinii galaami Oromummaa isaa sana ofirraa mulqee lafa kaa'eetti deemee isaanitti galee waan isaanii san qabatee isaan fakkaatee akka isaanitti jiraachuu qaba jechuudha uummanni naannaa Finfinnee jiran godinni addaa Finfinnee warra sa'aa 24 baandiraa lummuxxii qabatee deemu jechuudha waa biraatiif onnoon jennee beektanii waa biraatiif hin cabne wanti isaanitti cabaniif sababa amantiitiin sababa Oromummaa isaanii akka isaan irraanfataniif Oromummaan isaanii akka xiqqaatuuf isinii galee warra keessaa goota ture kan akka Taaddasaa Birruu jeneraal Taaddasaa Birruu isaaniin keessaa fixaniiti
hayyoota isaanii keessaa fixanii akka isaan oromummaa isaaniitiin mataan gadi cabee amantaa sababa amantaatiin amma naannaa wannoo yoo deemtan yeroo hunda Gabrielii fi Mikaa'elii fi maaliin kabuu naannaa Finfinneetti maaliif ittiin lafa keenya qabachuuf ittiin handhuura keenya gadi jabeeffachuuf ummanni keenya asitti Gabrieliitu gadi bu'ee jedhamanii achirraa buqqaanii zabanyaa beeta kiristaanaa ta'anii jiraatan jechuudha. Isinii galee mana jireenyaa tokko lafa bal'aa tokko yoo wannoo jedhan asitti wannoo Mikaa'ela gadi bu'ee asitti Maaramii gadi bu'ee asitti Tsabalatu sinii ba'ee jedhamuun akkasitti jedhamuun lafti isaanii irraa fudhatameeti achitti immoo deebi'anii lafuma sanarratti qabeenyuma isaanii sanarratti zabanyaa ta'anii isinii galee zabanyaa ta'anii achi qaxaramanii jiraatan jechuudha. Lafa abbaa isaanii Tsabalatu irraa ba'e jecha achitti bakkuma Tsabalaa sanatti immoo itti qaxaramanii zabanyaa ta'anii achirra jiraatan jechuudha. Uummanni Tuulamaa naannaa keessa keessattuu naannaa Salaalee jiru jechuudha. Qeesiin tokko afaan Oromootiin ol ba'ee qaddasuu hin danda'u jechuudha. Rabbi samiirra jiru afaan Oromoon akka waan hin dhageenyetti ilaalanii jechuudha. Isinii galee kanaafu waan kana qeerroo naannaa Salaalee jiru ilmaan Tuulamaa warra eenyummaan isaanii irraa mulqame san kaasuuf wantoota gurguddaa dalaguu barbaachisaa jechuudha. Wantoota gurguddaa